irraa kanaaf jechuudha. Egaa har'aa sagalee Waaqayyoo iddoo lamaa dubbifanneetu gara barumsa keenya irratti seenna. Isin keessaa namni rakkinni itti dhufe jiraa? Inni haa kadhatu. Isin keessaa namni rakkinni itti dhufe jiraa? Inni haa kadhatu. Namni gammadu immoo jiraa? Inni immoo faarfannaadhaan galataa dhiyeessu. Isin keessaa namni dhukkubsate jiraa? Inni jaarsolii waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa Gooftaatiin dibata dibanii kadhata haa kadhataniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa in fayyisa. Gooftaan isa in kaasa. Cubbuu hojjeteerallee yoo ta'e inni isaafi. Yoos dhukkubatti akka fayyitanii cubbuu keessan walitti madhaa. Waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu hin danda'a. Eliyaas nama akka keenyaa ture. Kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate waggaa 3 fi ji'a 6 bokkaan biyya sanatti hin roobne. Yeroo inni deebisee kadhateetti immoo Waaqni bokkaa hin kenne. Lafti midhaan hin baase. Ameen. Amma immoo faarfan kuni akkuma beektan ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16-17 irraa dubbifattu. Yoo 13 kaaseen isinii dubbisee jechuudha. Amma faarfannaa Daawit keessaa iddoo tokko isinii dubbisa. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 65 isinii dubbisa. Boqonnaa 65 lakkoofsa 2. Yaa isa kadhata namaa dhageessuu, namni foon uffate hunduu cubbuu isaa wajjin gara kee dhufaa. Yaa isa kadhata namaa dhageessuu. Yaa isa kadhata namaa dhageessuu jedhaan iddoo kanatti. Yaa isa kadhata namaa dhageessuu, namni foon uffate hundinuu cubbuu isaa wajjin gara kee dhufaa. Amaarinyaan isaa sirriittidha kan inni ibsu. Akka jedhu amaarinyaan isaa ስጋ ሁሉ ጸሎትን ወደምትሰማ ወደ አንተ ይመጣል። ስጋ ሁሉ ስጋ ለባሽ ሁሉ ጸሎትን ወደምትሰማ ወደ አንተ ይመጣል። erga kana jenne booddee mata duree isinii kenneen kadhata keenyatti barumsa barachaa kadhachaa deemna. Maadha mata dureen arras hin fudhattanii? Humna kadhannaa nama tolaa, humna kadhannaa nama qajeelaa, humna kadhannaa nama amantii bartu. Erga kana barattaniitu dura maalummaa kadhataa, faayidaa kadhataa, humna kadhataa, barbaachisummaa kadhataa bartu jechuudha. Barbaachisummaa kadhataa bartu. Yeroo baay'ee yeroon zuumii kanarratti sin tajaajilu irra deddeebee waa'ee kadhataa, waa'ee amantii
waa'ee hafuura qulqulluu, waa'ee waaqayyoon sodaachuu, waa'ee qulqullummaa irra deddeebi'ee isinii kaasaa tureera jechuudha. Isaan kunii qulfiidha. Waldaa kiristaanaa keessatti, amantii kiristaanummaa keessatti qulfiidha. Warra nama isinitti meequn. Barbaachisoodha jechuudha. Ijoo dubbii keenyaati jechuudha. Amantiin ijoo dubbii keenyaati. Qulqullummaan ijoo dubbii keenyaati. Kadhanni ijoo dubbii keenyaati jechuudha. Kanaaf kadhanni erga jiraate, kadhanni immoo kadhata caalu jira. Kadhanni hunduu kadhata miti iddoo kana keessatti lafa. Kadhanni hunduu kadhata miti. Nama yoo ta'eyyuu kadhanni nama walqixa miti iddoo kana keessatti. Yaaqoob. Eeliyaasiin fakkeenya fudhate. Akkuma keenya nama ture garuu kadhanni isaa addadha. Har'a kadhata addaa isinii kadhanna. Eeliyaas lafa kanarra hin jiru fudhatameera. Waaqayyo nuun lafa kanarra arga kaa'eeti. Kadhata akka Eeliyaas murteessaa ta'e hidhuu kan danda'u, hiikuu kan danda'u, buqqisuu kan danda'u, dhaabuu kan danda'u. Humni kadhataa kana gochuu danda'a. Humni kadhataan buqqisa, humni kadhataan dhaaba jechuudha. Humni kadhataa samii qaba, humni kadhataa samii gadhiisa jechuudha. Humni kadhataa lafa gogsa, humni kadhataa lafa jiisa jechuudha. Seera uumamaa kutee jechuudha. Waaqayyo gaafa Addaamiin uume. Eddesiis gaafa Nohii bishaan badisaa keessaa ba'e. Harraan booda arfaasaan, birraan, bonni addan citu ittiin jedhee waadaa gale. Waqtiileen arfan kunii gargar hin citan turan. Garuu sababa nama kadhataa waqtiin kun waggaa 3 walakkaaf gargar cite. Humni kadhataa seera uumamaa cabsaa jechuudha. Seera uumamaa cabsa. Seera uumamaa cabsa. Humni kadhataa seera uumamaa abbooma. Seera uumamaa to'ata jechuudha. Seerri uumamaa bishaan akka dhangala'uudha. Kadhanni bishaan akka dhaabatu. Seerri uumamaa ganni bonni akka jiraatudha. Kadhanni immoo kana cabsaa jechuudha. Seera uumamaa cabsuu danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo kana keessatti egaa har'a humna kadhataadhaan waanan dubbadhu, waanan sinii kadhadhu kana akka amantanii fudhattanii itti fayyadamtan. Mana keessanii, dhala keessanii, hojii keessanii, waldaa keessanii, bara jiraattaniif akka isiniitti kadhattanii barbaadetanii ni jiru. Kanaaf achirra akka nama madaa qabu, namni madaa qabu qusilii isaan tuttuqa. Namni zuumii irratti haa ta'u waldaa keessatti yeroo baay'ee waan tokko irra deddeebi'ee sin barsiisu waan ofii isaa hojjetudha jechuudha. Inni sin barsiisu. Waan ofii isaa shaakalu tokkodha sinitti himachaa jira jechuudha. Yoo dhimma qulqullummaa irra deddeebi'ee dubbata ta'e nama qulqullummaa shaakala. Yoo waa'ee kadhataallee irra deddeebi'een dubbata ta'e waaqayyoodhaan inni akkuma kana nama kadhataati. Baay'een isaa jechuudha. Yoo irra deddeebi'ee waa'ee amantii sin barsiisa, kana sin shaakalsiisa dhugaa baateensaa eeriyaa sanarratti fookas kan godhudha yoo ta'e namichi kun shaakala amantii keessa jira jechuu nama dandeessisa jechuudha. Yoo dhibba ta'uudhaa baatelle. Kanaaf iddoo kana keessatti jalqaba irratti waan gochuu sin qabdan በመጀመሪያ ደረጃ እያንዳንዱ በዚህ ዙም ላይ የተቀመጠ ሰው እንቅልፋችሁን አጣችሁ ስራችሁን አቆማችሁ ወይም እየሰራችሁ ኮንሰንትሬትድ ሆናችሁ ናሞኒ ነተከታተላ ጅርተን ነወርዶፋ ጅርተን ጀልቀበ irratti waan isin baruu qabdan በጸሎት ኃይል ማመን አለባችሁ። ጸሎት ኃይል አለው። አሜን አሜን። ጸሎት ኃይል አለው። በቃ ኃይል አለው። ይነቅላል፣ ይተክላል። አሜን አሜን። ኢሳ ሂና አሜን ሂንጂክሳ ኦልቀባ ቀዳና አሜን ከነበሩት ስንረራታ በቃ ማሊፍ redundancy ማሊፍ irra deddeemni ያሰውን ጸሎትን ፓወርፉሊ
namni gara waaqayyootti kadhatu, namni gara waaqayyootti iyyu, namni gara waaqayyootti harkasaa ol kaasu, namni garaasaa qalbiisaa gara waaqayyootti ol kaasu, waaqayyo irraa murtoo tokko fudhatee deebi'a. Amen. Amen. Humna qaba kadhanni bakka. Humna nikuleeriin hin qabne qaba kadhanni. Ila addunyaa kana isaan maraasu argitu miti. Humna inni hin qabne kadhatati qaba. Amen. Bishaan baay'ee hayilenyaadha miti. Kan bishaan dhaabuu danda'u hin jiru. Hin beektu bishaanii yeroo roobni baay'ee ta'u Jaappaan keessatti, Fiinlaandi keessatti, biyyoota adda addaa Ameerikaa illee dabalatee, biyya keenya keessa illee dabalatee yeroo gorfiin gurguddaa ta'u akka inni mana mancaasu, akka inni mana buqqisee soqu, akka inni makiinota fudhatee soqu, karaarraa magaala keessaa fooqii akka inni jigsu, humni qilleensaa gurguddaan akka inni fooqii gamaddalee kutee balleessu seenaa hin argitu miti TV irraati, hin argitu miti seenaa irraati. Humni kadhataa isaan kana gararraa jira. Amen. Amen. Humni kadhataa rooba kana dhaamsa, humni kadhataa qilleensa kana gab godha. Ameen. Amen. Eenyu bakka power. Kanaaf irra deddeebinee isinitti himna. Ilaameeti. Faranjiin akkas jedhee jedha. Maal jedhe faranjiin? Birrii tokko namaa laachuu yoo namaa laatte jedhe faranjiin. Namni birrii tokko si kadhate yoo birrii tokkitti laatte namichi sunii deebee dhufee si kadhataa jedhu faranjoonni jedha. Garuu nami tokko suni garuu akka inni itti birrii tokko argatu yoo namicha kana barsiiste namichi kuni kadhaa keessaa ba'ee lammaffaa si biraan dhufuu jedha. Ammas yoon dhimma kadhataa sin barsiise paawurii inni qabu. Fedhii waaqayyoo achirratti, ilaalcha waaqayyoo achirratti qabu. Tukuretii waaqayyoo kadhannaa irratti qabu. Ilaalcha waaqayyoo kadhannaa irratti qabu. Fedhii waaqayyoo kadhannaa irratti qabu. Yoon isinitti hime, isinis itti fayyadamtu, isis mana keessan, dhala keessan, bara keessan mootanii qilleensa hamaa, rooba hamaa, bara hamaatti mootanii dabartu. Amen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amen. Ni waa tokko isinitti hime. Kadhanni humna qaba jedhamee daraa keessa. Kadhanni humna qaba. Humna qaba. Kadhanni humna qaba jedhamee. Kadhanni humna qaba. Ameen. Bakka kadhannati kadhattu harka kee ol kaaste yaa Waaqa mee bakkuma jirtu natti argamis natti hin argamin harkuma kee gara Waaqaatti ol kaasi yaa Waaqa jedhamee takkaam. Yaa Waaqa. ይሰማል ይሄን ነገር ይሰማል እግዚአብሔር ፈጽሞ አይታገስም ፈጽሞ አያልፍም እግዚአብሔር Amen. ጆሮን ደፍኖ ሰልችቶ እግዚአብሔር አያልፍም Amen. ገለኒ ሳፋታ ኢላ አመት እንደደብደ ኦጂ ኦልቴ ደደብደ ሚቲ አመት ቡቱታ ኦልቴ ሲፈች ዲመ ጅሬኛ ራት ሲፈች ራፋማ ኦልቴ ደደብደ ሙጋ ከደተ ሚቲ ሙጋ dadhabaa kadhatta miti warshaa keessa oolte hojii adda addaa keessa oolte mana barumsaa oolte waajjira mootummaa oolte waajjira dhuunfaa oolte asiifachi maasii keessa oolte suuqii keessa dhaabbachaa oolte iddee barbaadde ta'e dadhabdee waati mugdee xinnoo mashee yaa waaqa ta'etti hin nagaa waaqa. Amen. Yesus ko. Haleluuyaa. Amen. Hinnagaa waaqayyoo garaa kee keessatti sati yaadde sati dubbatte afaan keetii baaste harka kee gara waaqayyootti ol kaaste miti waaqayyoo kadhata kanan naga. Amen. ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ አደራ አመንቶታ ዙሚ ከነራ ጅርተኒ ለራሳችሁ ጸሎት ኃይል እንዳለው ልትረዱ ያስፈልጋችኋል። ካዳኒ ኡምና አከቀቡ በራደራ ኬሳ Amen. Atomic bombing in Kabu Kankarani Kabu. Amen. Hallelujah. Amen. In Kabu. Gofta Isus Galanato. Amen. Yero Wayani Bia Kenya in Bektu, Wayani Wagadi Demitoro, but Karago Jam Yero Warana Ufe, Kabadma Sarantoko. Fagorraa dhukaa'eeti mana citaa amantootaa keessa dhaqee bu'e. Ijoollee torba gidduu dhaqee bu'e. Ijoollee torba gidduu dhaqee bu'e. Maatii kadhatuun kee maatii waaqayyootti iyyan maatii gara waaqayyootti bu'a. Kabbaad massaara mana sana dimitmaata ishee gubee balleessuu kan danda'u.
Xiyyiitiin sun ijoollee torba yoo ta'e akka 8ffaatti dhaqee hedduu isaanii lafa bu'e. Mana sin gubne namarra sin buune tokko madeessine achumatti qabbana. Amen. በጣም ከባድ መሳሪያ እኮ ከሩቅ የተተኮሰ እኮ መነሰና መነጭታ ሰነ ጉቡ ከንደንደውና የእውነተኛ ታሪክ ሰማው ታሪክ ነው። ከናፎ ብሎታ ኮዋስኒት እንዱባል አርካኬ ገረ ዋቀዮት ይዋ ካስቲያት ከደቱ ያ ዋቀዮ ዋተቱ ኦኔ ከራ ከደተና ኬሰኬቲ ከደተና ዋቀዮ ከደተ ከነ ቢረን ደርቡ አልፈ ምክንያቱም ጸሎት ኃይላለው Amen. Amen. in dhagaa gurri keessan in amanaa garaan keessan yemmitti ጸልዩ ጸሎት ስለ ኦቡሌቲን ኬኛ inni isheen kadhachaa oolte inni obboleessi keenya caalaan addanaa ifachaa oolle dhagayeera waaqayyo. Amen. Amen. ሰምቷል በቃ እግዚአብሔር። Amen. ሀዩመ ኖይ እኮ ደሶኮረ ሚቲም ዝም ብለን እንደሚንሸዋሸው ጸናጽል የምንጨዋ ይምሰላችሁ አካ ኪራራ ሰገሌን ቀምኔ ፈዩመ ይነ ስትም በቃቴ መልስ ያለው ጸሎት ነው። ኃይል ያለው ጸሎት ነው። የሚነቀንቅ ጸሎት ነው። የሚተክል ጸሎት ነው። ሁምነ ከረታ ቡቅሱ ሁምነ ከረታ ዳቡ ሁምነ ከረታ ከሲቲ ሲረጅራ አሜን Amen. ሃሌሉያ Amen. ከናፍ እኒ ጀልቀባ ሲንበሩን ሲንበርባችሱ ካዳኒ ሁምነ ቀባ Amen. ቀብጢ tokko ቀበዳ ካዳኒ ሁምነ ቀባ Amen. ካዳኒ ሁምነ ቀባ obboleetti amanii Amen. kadhanni humna qaba obboleessa amanii. Amen. Haleluuyaa. Amen. Kadhanni ati kadhattu kun maal gochuu danda'a? Samii cufa. Kadhanni ati kadhattu kun abidda boba'u arraba biddaa si oolcha. Kadhanni ati kadhattu kun afaan leencaa si cufa. Kadhanni ati qabattu maaliin godhu kadhan? Min adargim ጸሎት murtoo mootii galagasha. Murtoo du'aa galagasha. Amen. Humna biddaa keessaa fuudha kadhannee abbe. Amen. Maaf qoosaa goote kadhate. Maaf salphaa goote kadhate. Maaf akka salphaatti lakkoofta kadhata. Seexana sicha jabaa biyya lafaa kana seerratu. Ani jabaadha, ani mootii biyya lafaati. Geggeessaa biyyaati. Jedheessa seerratu kana ko humna kadhataadhaan irra jettee jiraatta. Amen. Mootee jiraatta. Amen. Kadhataa seexana kana si moosisa. Amen. Akka jedhe Yesuus seexana mormaa sin dhiisee baqataa jedhe. Amen. Amen. Roomee 16 keessatti immoo Waaqayyo Waaqni keessan seexana sin jalatti hurreessa hin tuma jedhe. Amen. Nama kadhatuuf Waaqayyo seexana miila isaa jalatti tuma. Amen. Amen. Nama kadhatuuf seexanni miila isaa jalatti mo'ama. Amen. Amen. Haleluuyaa. Hin sodaatin abjuun sodaatin xibaartuun sodaatin toshituun sodaatin እንኳን xibaartu seexana xibaartu toshitu miti. Afuura budaa miti. Halaqaashee satay seexana Luusfer Daabiloos maal ifadhu sirraa fagaata. Amen. Amen. Ameen. Amen. Bakka ishashaan mee takka maqaa Yesuusiin jedhaa ofirraati. Maqaa Yesuusiin. Safara sin jirtan kana firiin xixxee badde bakka. Amen. Safaratti jirtu kana dhaabbachuuf hin dandeessu. Maqaa Yesuus jala dhaabbachuu hin dandeessu. Jabaa kan fakkaatu inni fakkaraa fakkaatu biyya lafaa kanatti seerrata. Biyya lafaa kana nati bita. Inni jedhu seexanni maqaa Yesuusiin yeroo atettu miila kee jalatti tumama. Ameen. Amen. Amen. Elaakkee Waaqayyo miila kee jalatti nurreessaa jedhe. Amen. አማርኛና እግዚአብሔር ፈጥኖ እንዳውም እኮ ነው ያለ ፈጥኖ ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ አድቨርቢ ሳይማ ፈጥኖ እግሪሽ ስሪ ቀጠቅጣ ፈጥኖ እግሪ ስሪ ቀጠቅጣ ደፊት ይላል የዋመት በኢየሱስ ሲመጡ ሚለክ ጀለቱ ኩትሽ ይጎዳ Amen. Amen. ማይቻለ ሚለ ጀለወሎቻን የመገዛት ነው የመሸነፍ ይሸነፍልያል ሲፊሙማ ሲቲራአና ሲቲጫላ ያደኬት ፊጣምባታ ኤርጋኬ ፊጣምባታ ዋንተኒ ቀበቴ ዱፍ አርካ ዲጋማ ዋንተኒ ቀበቴ ዱፍ አርካ በዳ አርካ ቢብትማ አርካ ኩኩፋ Amen. አርካ Amen. ጅጅጋ Amen. ዋንተኒ ሲረት ሴረቴ ዱፍ ሱን ሁንዱምቱ መቃ ኢየሱስን ሮተቱ ሚለኬ ጀላወላ
ኤላ ምስራቸውን ስትማረ ገልገለ ነመ ባዬ ጀላ ሴጠን ሚለሳ ጀላ ኦላ Ilaga gurri kee nama nagaraan ilaa dhugaan siin jedha hin sodaatin biyya abbaa kamii haa ta'u biyya abbaa kamii haa ta'u eessaa jiraatu taraa luminaantiif hin dhiphatin taraa jaajatamii jaa dabbiist hin sodaatin inkaan ishee miti alaqoota ishee luusfer jedhame laqaa isaaniiyyuu maqaa Yesuus miila kee jalatti tuma. Amen. Intaanaan biraan qabnu luusfer humnaan nu caaluu danda'a. Affaxaaxarii nu caaluu danda'a. Paaworii qabuun nu caaluu danda'a. Yesuus Kiristoos fannoo irratti nu tumeera. Waan itti sodaannuuf hin qabnu, waan itti tashamaaqaqnuuf hin qabnu, waan itti layyaanuuf hin qabnu, waan itti agoboddoonnuuf hin qabnu እናሸንፋለን በኢየሱስ ስም። Immoota ilaa garbitti waaqayyo immootan sodaatin. ዛሬ arra galgala kana nama baay'ee waaqayyo gooftaan hammana kee dhiphise antidaarii kee dhiphise annagada kee dhiphise hanqonna kee dhiphise siqxe akka signe kan si godhe har'a miila kee jalatti tuma waaqayyo. Ilaa namni humna kadhataa kanatti amantu callumattee jabaastee na laaltu homayyuu hin argattu. Namni humna kadhataa kanatti amantu har'a diinni miila kee jalatti tumama. Haleluuyaa. Dhugaan sitti dubbadhaam dhugaan sitti እኔ እውነት ነው የምነግርሽ በጌታ በኢየሱስ ስም ነው የምነግርሽ። ሰይጣን በእግሪ ስር ይቀጠቀጣል። ዲያብሎስ ሚila kee jalatti tumama. አሜን። ወንጌል ተከሰደ። ወንጌል አይዋሽም። ኃይል ያለው ወንጌል ነው። ስልጣን ያለው ወንጌል ነው። ማድረግ የሚችል ወንጌል ነው። Amen. Kanaaf obboleettii koo har'a galgala misiraachoon sitti dubbadha. Humna kadhataatti namantaa. Kadhanna akka humna qabu namantaa. Ilaa waasiin hin jedha. Har'a galgala kana waaqayyo gooftaan diina kee miila kee jalatti tumaa. Mee adara akkas jedhe. Mee adara amantiin sii dabala. Amantii maqaa siin siif haa dabalamu. Miiluma kee lafatti rurrukkutiiti akkuma koo kana amma waaqayyo har'a galgala seexana miila koo jalatti tuma jedhii dubbata. Waaqayyo har'a galgala miila koo jalatti tuma. Jedhi. Amen. Waannaa ishee tuma. Haleluuyaa. Laadiyaas yaaboo rodaa baashaala dama. Teeka laadiyaas yaaboo. Hintuma waaqayyo. Hintuma waaqayyo. Hintuma. Hintuma waaqayyo. Elaa sirraatuma hirriba dhiistee hojii irraa kuttee akkasitti har'a galgala akkasitti sin gadhiisu waaqayyo sirraatuma. Haleluuyaa. Kanaaf inni tokkoof tokko humna kadhataatti amanuuti nurra jira. በጸሎት ኃይል ማመን ይገባናል። ኃይል አለው ጸሎት በቃ ኃይል አለው ነው የሚልሽ። አሜን። እነት ከደቱ ፈዩ መይተሚት የማይሰማ አይምሰልሽ። ዋኑ መጣራ ከነ እንደበረ ስትንፈካቲ ዋኑ መንደጋም ነው ስትንፈካቲ ዋኑ መለገንጭ ነው ስትንፈካቲ አትሞስፌሪ ከነ እንደበረ ስትንፈካቲ ሰማይ ሰማያት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር አምላካችን ይሰማሻል። አሜን። ሩቅ የሆነ እግዚአብሔር ለጸሎትሽ ደግሞ ቅርብ ነው። Amen. ሃሌሉያ። በአቀማመጡ በአፈጣጠሩ ሩቅ የሆነ ምጡቅ የሆነ እግዚአብሔር ፈጎንተ ዋቀዮ በጸሎት ደግሞ አንቺ ቅርብ ነው ያለው ይሰማሻል። አሜን። ኤላ አመስ ደገፈቻ ጅራ ዋቀዮን ሲንጀቻ ጅራ አሜን። የቅርብ አምላክ ስለሆነ ይሰማል እግዚአብሔር። አሜን። ከናፍ ተቆፋረት ማል ጎቹት ሲንበርባችሳ ሁምነ ከዳታቲ አማኑት ሲንበርባችሳ ቶነን ሲኒን ከዳቲ humna kadhataatti amanuun sin barbaachisa. Inni lammataa ani sin baruu qabdan lammaffaa እግዚአብሔር ጸሎትን እንደሚመልስ በቃ እንደሚቀበል እንደሚመልስ ጸሎትን እንደሚሰማ ደግሞ እንደሚቀበል ደግሞ ተቀብሎ እንደሚመልስ ማወቅ አለባችሁ።
ይሰማል እግዚአብሔር መጀመሪያ ይነጋ ቀለተከ Amen. Indaga. ይሰማል ይነጋ አሜን Amen. እንደነን ስለ ዱብ ይፈደ 65 ሁለት ሰነረት ማየት ስጋ ለባሽ ሁሉ ጸሎትን ወደምትሰማ ወደ አንተ ይቀርባል ጀዳ Amen. ፎን ቀበሲ ሁንዱምቱ ኢሳ ገረ ከደተ ደገውት ዱፋ ይላል ኤው ከደተ ደጋ ዋቀዩ namni hundumtu si waaqayyo isa gara kadhata dhaga'uu dhufa ስጋ ለባሽ ሁሉ ወደ አንተ ጸሎቱ ወደምትሰማ እግዚአብሔር ይመጣል ነው አሜን 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 ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መጀመሪያ ጸሎትን ይሰማል አሜን ያዳምጣል ጸሎት አሜን ወሪ ከደተ ዲስተኒ ዋቀዩ ዋይ ከሰ ዋን አገፈትም ወሪ ዋቀዩን ከደተን ገሩ ዋቀዩ ዋኤ ከሰን እንደገፈተ ጉረሳ በኔ አሜን አሜን ያዳምጣል ያዳምጣል አሜን ሃሌሉያ ማልጀቻ ጅርቲ ገርብቲን ኮሲን የቻ ጅራ አሜን ማልጀቻ ጅራ ሚልኪያስ ማልጀቻ ጅርተ ሳራ ማልጀቻ ጅርቲ ገነት ማልጀቻ ጅርቲ ጫልቱን ማልጀቻ ጅራ ጫላን ሲንጀቻ ጅራ አሜን Amen. ማልጀቻ ጅራ ተመስገን ሲንጀቻ ጅራ አሜን አሜን ማል ሲንጀቻ ጅርቲ ሌንሳን ሲንጀቻ ጅራ ማል ሲንጀቻ ጅርቲ ጀዴቲ ሲዋሜቲ ዋቀዮ ጎፍተመጫ ዋነቲቲ ኦዴሲቱ ጀልቀበረት እንደገፈተ በቃ አትኩሮት ሰጥቶይ ይሰማል እግዚአብሔር አሜን ስለሚያገባው ስለሚመለከተው ጸሎት እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር አድሬስ ስለሚሆን እውነተኛና ትክክለኛ ጸሎት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚደረግ ጸሎት አድሬሱ ወደ እግዚአብሔር አድራሻው እግዚአብሔር ጋር መቃል በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አብ ይሰማችኋል ያደርግላችኋል ከናቢ ጸሎት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሆነ ጸሎት አድርሱ ወደ እግዚአብሔር አድራሻ ወደ እግዚአብሔር ስለዚህ ቀጥታ መልአክ ጋር ሄድ ቀጥታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ጋር ሄድ ገብርኤል ጋር ሄድ ሚካኤል ጋር ሄድ አድራሻው ወደ እግዚአብሔር ነው ጸሎት ገረኒት ደሙ ደንደው ገረኒት ደገፈተም የሰት ደገፈት የት ነው የሚሰማው ጸሎት የት ጋር ነው የሚሰማው ወዴት ነው የሚሄደው ጸሎት ማን ነው ጸሎትን የሚሰማው ማን ነው ጸሎትን የሚያዳምጥ ዋቀዮ ከናፍኒ ስጋ ለባሽ ሁሉ ጸሎትን ወደምትሰማ ወደ አንተ ይመጣል ያለው መዝሙረኛው ለዚህ ዳዊት ከነነከ ፎን ቀቤሲ ሁንዱምቱ ገረሲ ሰከረተ ደገው ዱፋይ ጭቡ ሰባተቴ አንቂነ ሰባተቴ ሂሪነ ሰባተቴ ገረሲ ሰከረተ ደገፈቱ ገረሰ ደገው ዱፋይ Amen. አሜን ጀደማ አሜን Amen. ከናቲፍ እኒ ጀልቀባ ከነኒ ማልታማ ይነጋ በራከና ከነኒ ማልታማ ይነጋ በእግዚአብሔር ይሰማል ይደመጣል ጸሎት ይነገፈተ ዋቀ ይሰማል ጸሎትን እግዚአብሔር Amen. ዝም ብላችሁ ከንቱ ውዳሴ የሚታደርጉ አይምሰላችሁ ዝም ብላችሁ የሚታነብቡ አይምሰላችሁ ጫሉ መተ ከንጀተን ስንት ይፈካት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሆነ ጸሎት ሁሉ አድራሻው ወደ እግዚአብሔር ነው አሜን ከዛ ይሰማል አሜን ከሰማ በኋላ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል